baaneetini dhukaasee jechuudha rasaasa. Rasaasan hin dhukaaftu jennaan ni dhukaafte. Achi akkana gatisiineetiin dhukaasee rasaasa. Amma yeroo kanatti ani qiyaafadhee sin dhukaafne jechuudha. Rabbiin kan na baraaruu isaadha. Qiyaafadhee sin dhukaasne dhukaasuu koo malee qiyaafadhee sin dhukaasne jechuudha. Silaa qiyaafadhee dhukaasee har'a inni sin jiru anis carraa kana argadhu ture jechuu barbaadeeti. Amma eeggasanii rasaasa shammoo akkasitti dhukaase. Eeggasanii fiigaa dhufan abbootiin buttaa abbootiin muraasa fiigaa dhufan. Mana jeesin naan jedhe raffisaan. Jaallan ani xiyyaaf natti hin hafne dhukaaseen jira. Carraa isaatii rabbiitti isa baasee baga rabbi isa baasee jedheen jechuudha. Akkuma kanan jedhee deebiseef. Wanni isaan olitti na baasan waan tana jedhee fi ilaalicha miseensaa waraana wanti kunii waan jedhamurraan ol na baasan jechuudha. Mana hidhaatti ol na baasanii sa'a 11 akka habashaatti na baasan booda deebisanii. Isaanumaatu dhufee maan ajjeesinii maaltu ajjeesuu si dhorkee yeroo kiloomaatti leenjitu bireeniidhaan akkuma birgeediittu sadarkaa tokkoffaatti kan ilaalamaa ture sihii bireenii dhukaasaa bireeniiti jedhamteeti. Qiyaafattee dhukaasuu hin wallaallee beekaan ofirraa baasa gootee kanaaf sirrii miti akkasittiin deebine wanni akkanaafi luuyinummaatu akkanasi godhaa luuyinaati. Oromoon luuyina hin qabdu maaf luuyina taatee waan akkasiiti kanaa deebisa yeroo san kan itti na gorsan jechuu barbaadeeti. Jijjiirama wanti jahan jalqabumaa nutu dhugaa seehee itti amane malee namichi wayyaan inni kijibti jenna addunyaa kanarratti qaamni kijibaan beekamu wayyaane. Wayyaanummaan sunu nama kanarraa kijiba fudhattee jeetii yaada. Akkamitti yoo jette namni kun kijiba barbaadumaa hunda ni saalfatuusi. Marja wanta dhugaa inni godhu mootummaan kun miiliyoona 25 waraana adda bilisummaa Oromooti ramadee jira. Maallaqa kana hoogganoota yookaan shanee gumii qofaatu dhimmarra oolfatee jira. Fakkeenyaaf jira abbaa caalaa Afrikaa kibbaatti hoteela naqamteetu banatee jira. Bultuun biyyoo Dubaayitti hoteela Dabbaal jedhamu banatee jira. Kana waraanatti himaa jira dhugatti waan booda dhagamu wanti if dhoysan hin jiruumi. Kana dura dhaabbadheetiin akkuma inni jeetti waraanatti akkuma inni jeetti waan si ajaa'ibsiisa. Kana bira dabree Alshabaab keessatti kutaa waraanaa tokko ka if danda'e ka hidhannoo hidhate kan namoonni isaan hoogganu Afgaanistaanii fi Paakistaan keessatti leenjifaman achi keessatti ijaarree hidhachiifnee qabna jedhe. Amma gaa yeroo kana abdataa waan addunyaa irraa quban qabu jeeti yeroon inni waan kana natti yerooniin anis waan kana hin amma telefooniinis na harka ga'e telefoonaanis addunyaas wal qunnamne fakkeenyaaf Jabuutumaa fi Yamanii fi kana hunda wal qunnamne amma Somaaliyaatti nama qunnamu wanti kun hundinuu kijiba. Zooniilee deebifne ijaarre jee inni gurraan nu banaa ture kijiba. Saboo namni kun wayyaanummaan guddoon sunu kijiba kabaaluma kanarraa fudhatti jedhe. Sababa kanaan wanti guddoon ani ammanatti dhagamtu ani silaa amma umriinis nama deemu. Hukumatti uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo irratti ji'oota hanga sana daba guddaan hojjedhe. Dabaan hojjedhe kana gaafatamaa sinan fudhadha dhiifamaas uummata Oromoo niin gaafadha. Tole kan biraamee balaaleffannoon isaan dhaaba kanarratti qabani akkuma isaan egaa akka isaan jedhetti shanee jedhu. Miseensa hoggana qofa iyyuu osoo hin taane miseensuma dhaabaa isaan dura tureyyuu irratti jibbaa guddaa qabu jetteetta. Maali wanni isaan
himatan wanni isaan jedhanii balaaleffatan sababni maali wanni jibbamuuf dhaabi kun hoggonni dhaaba kana wanni jibbamuuf humna sanattis ni himu miti amma humna sanattis hammeenya dhaaba kana itti himu maal faadha wanni isaan humna sana barsiise wanni isaan ittiin balaaleffatan kana waan kana jettee beekuu hin dandeessu imaammatuma wayyaaneen achi dhaaba kana ittiin jibbitu imaammata sayyoo ta'een alatti wanti biraa ka isaan jibbanii hin jiru kana waanuma shaneetii fi waanuma adda bilisummaa Oromootu nama beekuu miti ergamuma wayyaanee sana raawwachuuf nama dhufe malee wanti inni jibbuuf waan wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo jibbituuf jibba gabaabatte kanuma. yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo kan murna kana jalatti ukkaanfamee gidiraa hamaan kun irra gahaa ture sun guutummaatti haala sana keessaa baafamee dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo jalatti deebi'ee jira. Kamaal galchuuf fakkaattonni isaa muraasni kan kaleessa maqaa jijjiiramaatiin gochaalee hammeenyaaf diigmaa kana hunda qabsoo bilisummaa Oromoo irraan gahan garuu har'allee adeemsa diinummaa isaanii daran ifatti baafatanii kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo ganuu fi seenaa uummata Oromoollee haaluudhaan xaxatanii mooraa diinota Oromootti galanii jiru. ሌላ ደግሞ በቅኝ ግዛት ተይዘናል ለሚለው ጥያቄ መነሻ እንዲሆን የሚደረጉ ማዕድ ልቦለዶች እንዳሉ ይሰማኛል። በቃ ማለት አሁን እኮ ያ ለምሳሌ ባርሲ ተደረገ የተባለው ጭፍጨፋ በዛ ውስጥም ከወሰድክ ምናልባት የኔ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ካርሲ ውስጥም በዛ ዘር መንዘር ሲቆጠር ያለፈው ተዋት ምን ያርግን ያው ከማል ገልቹ ብረቲ አርአንተና seenaan gabrummaa ummata Oromoo asoosama namni gaaffii siyaasaa ittiin mi'eeffachuuf tolche malee dubbii amansiisaa miti. Seenaan harka muraa fi harma muraa aannoleetis Kamaal Galchootiif humaayyuu miti. Jijjiiramni kaleessa maqaa dhahatame hoo gaaffii bilisummaa Oromoo kan lubbuun gootota Oromoo kumootaan irratti wareegame gaaffii tokkummaa fi olaantummaa ኢትዮጵያummaa jalatti galchuuf ture ኢትዮጵያ ለውላነትና በኢትዮጵያ ጥላ ስር እንታገላለን ባዎች ነን ከዛም በዛ እምነት ካላቸው ድርጅቶች ጋር እንሰራለን በማለት ነው ወደዚህ የመጣ ነው